haasawwan fixwaayee abdi qopheeti gitaara duraatu qaana duraa cabsee inni illee as keessa dhahee sanis nu yaadadha. Bakka bu'oota paartiilee siyaasaa, hayyoota Oromoo, abbootii qabeenyaa, artistoota Oromoo akkasumas qeerroo fi qarree ilmaan Oromoo galma kana keessatti argamtan hundi aanaa dhufu baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo shanyii goototaa madda qaroominaa hundee bareedinaa ilmaan abbaa gadaa marti keessanuu afeerraa keenya kabajanii asitti waan nuuf argamtaniif galatoomaa akkuma nu kabajanii dhuftan akkuma afeerraa keenya kabajanii nuuf dhuftan kanatti isinis rabbi isinaa kabajuun isin jechuu barbaadu. Sagantaan tun sagantaa eebba kitaaba seenaa gooticha keenya qofa osoo hin taane guyyaa gooticha keenya qabsaa'aa Oromoo falmataa mirga dhala namaa gaazexeessaa gaafa rakkoo wallisaa walaleessaa yadaleessaa qixxeen qaba waggaa 19ffaa lubbuun addunyaa kanarraa boqochuu abdii qophee itti yaadannudha. Goonni nuti arra isa yaadachuuf asitti walitti qabamne kun hayyuu osoo guyyaa tokko fedhii lubbuu isaatiif bitamee qananii yeroo jala hin butamin hanga guyyaan isaa gahee addunyaa tanarraa boqotutti jiruuf jireenya isaa dhiisee jireenya isaa guutuu saba isaatiif jiraatee dabarsedha. Abdii qopheen jireenya isaa keessatti takkaa waahilootaan qabsoo jaallan isaatiin adda bahee hin beeku yeroo hunda kan inni waliin dabarsu waahilootaan qabsoo jaallan isaatii waliin. Arras waggaa 19ffaa guyyaa yaadannoo gooticha keenya abdii qophee sababeeffachuudhaan bakkuma jirru ol kaanee hoggaa gooticha keenya yaadannu isaa waliin gootootaa fi hayyoota Oromoo kanneen akka nuti ifaa agarruuf dukkana hamtuu keessa dabalanii hadhaa meeqa habbuqqatanii lafee isaaniitti cabanii dhiiga isaaniitti dhangalaasanii guyyaa har'aa kana akka geenyuuf lubbuu deebii hin qabne aarsaa nuuf godhan kanneen akka jaarraa abbaa gadaa Elamoo Qilxuu Muhammad Umar Qaadii Mul'is Abbaa Gadaa Sheekh Bakri Saphaloo Dr. Sheekh Muhammad Rashad Abdullee Ayub Abubakar Musa Usmaayoo Musa Eebbisaa Addunyaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu Baharoo Tumsaa Hayilee Fidaa Nadhii Gammadaa Yashwaan Mangistuu Mustafaa Harawee Abraahim Baadiyyaa Kullanii Boruu Leellisee Nadhii Almaas Tafarraa Roobaa Dhaabaa Daadhii Galaan Haacaaluu Hundeessaa Hussein Baalee Arbiyyee Abbaa Boruu Arbiyyee Abbaa Boruu Sooraa Abdataatii fi gootota keenya qabsaa'ota artistoota qeerroo fi qarree kumaantama warraan yoonaan hangam fedhe maqaa isaanii yaamee hin fixe. Ilmaan Oromoo hunda isaanii daqiiqaa tokko ol kaanii akka waliin yaadannuun isin gaafadha. Hojii fi seenaa gooticha keenyaa irratti xiqqaatus hanga tokko qabannee isin jidduutti argamuu keenyaan gammachuun xiyyaa. Gammachuutti yaafteessan illee akka taatoomanni gabaa. Tuujii Abiraayimii fi Sooraa Ammee abbaa keenya abdii qophee hojii fi seenaa isaa dhagayaa guddachuun ala warra guyyaa tokkollee carraa ijaan harkanii waliin taa'uu harkatanii hin beekne. Anis akkuma isaaniiti. Wanti isaanii fi Oromoo hundarra addatti beeku yookiin addatti qabu takka illee hin jirtu. Yoo jiraatte sammuu hoggaan maqaa kiyya barreessu qofa Naayilii Abdii Mammajjee yaamamu kiyya qofa. Dagatamuu bira darbee lagatamuu maqaa abdii qopheetti siiddaa takka illee magaalaa Oromiyaa keessaa waggoota 19 guutuu gooticha kanaaf dhaabbatamuu dhabuun Oromoo hunda mufachiisaati. Anillee na mufachiisallee na gaddisiisallee akkuma uummata hundaatti. Akkasumatti Tuujii Abiraayimii fi Sooraa Ammee osoo hojii boqonnaa namaaf hin laanne hojjetanii yeroo silaa boqotanii boqonnaa keessa seenaa abdii funaantanii waliin qabuudhaan dabarsan yeroo boqonnaa keessanii osoo dadhabnee hifannee hin ja'in bifa kanaan nu dhiyeessuu keessaniif maqaa uummata Oromootiin isin galateeffachuun barbaada.
mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaatti fi mana murtii aanaa Dadar abbaa seeraa Tujii Abrahaamii fi abbaa halangaa Soora Ammee cinaa bifa garaagaraatiin dhaabbatanii akka har'a kitaabni kun uummata harka godhuu keessaniif shoorri keessan ijoo waan ta'eef galanni keessan dachaadha jechuudha. Akkasumatti haadhatoo keemiyaa goota qixxee hin qabne kanarraa na dhaluun keetii fi abbaa kiyya maammeedhaan abbaa lammaffaa kiyya jechuun fi abbaa lamaan qabaa dhifama. Eenyummaa fi gootummaa abbaa kiyyaa na barsiisuu waliin tattaaffii godhaa waan na guddiftaniif galatoomaa fayyaa fi umrii dheertuu rabbisiif naa kenna. Sagantaan tun akka fiixa baatuuf dinagdeedhaan na utubee kan na cinaa dhaabbate isa na harkaa fi na dhagayaa hin qabne tokkichaaf homa caaluu beekaa rabbiin waa hundaan badhaase hiikaa arjummaa furaa isa rakkatee abbaa hiyyeessa maraa hambaa sooressa jaarraa abbaa gadaa abbaa qabeenya Biraayitan obbo Yaadataa Juneedii ispoonsara obbo Yaadataa Juneedii ispoonsara pilaatiiniyeemaati hedduu galatoomii jechuun ni barbaada isinillee na galateeffadhaa. Maatiilee kiyya obboleeyyan sooshaal miidiyaa walitti nu fiddee maatii waliin dhaladhe caalaa rakkoo toona waliin baadhatanii yaada kiyya naa hubatanii jalqaba kitaaba kana maxxansuurraa hanga miidhagina sagantaa kanatti na cinaa dhaabbatan keessaa muraasaan maqaa dha'ee galateeffachuu barbaada. Damina keenya turaa haadha siqee iftuu bareedduu baadiyyaa onnataa keenya sheeshee shaafii adeeroo obboleessa muktaara adeerooti. Firii jaarraa abbaa gadaa Dasii jaarraa muktii amantii magarsaa Mubaarak Musammaa Faamii Abdallaa Fatii Nabil Sufiyaan abbaa Muudaa Afandii Abrahiim madda dhugaa kaapteen hundi keessanuu warreen maqaa yaamin hedduutu jira hundi keessanuu galatoomaa fuula duratti illee akka isin na cinaa dhaabbattan abdii guddaan qabaan jechuu ni barbaada. Akkasumatti illee ammas koree qindeessituu sagantaa tanaa beekumsaa fi muuxannoo qabdaniin halkanii fi guyyaa hirriba dhabdanii beelonni osoo hin jedhin laffaatii meeqaboota milkaa'ina sagantaa tanaatiif geessa Sabaloo Khadir, Muraad Muhammad, Guisaa Ahmad, Leellisaa Muhammad, Zamarkun Misgaanaa, Gaaddisaa Alii Bakaree, Aanaa Abubakar isin galateeffachuun barbaada. Gara fuulduraattis yeroo kamittuu waan na waliin dhaabbachuu akka dandeessan amantii guddaa isin irraa hin qabaan isinillee ammallee. Akkasumatti illee ogeeyyiilee meeshaa muuziqaa garee tiyaatiraa jira. Garee tiyaatiraa artistoota keenya weellistoota haadha caayaa mana uffata haadha caayaa hedduun galatoomaa jechuun barbaada. Sagantaa fi hojii goota keenya abdi qophee hayyoonni beekan kan waa'ee isaa na caalaa beeku hedduu jidduutti argama. Waan argamaniif ani waan akkasitti isiniin jechuu waan hin dandeenye qaba. Isaanuu waan takka irraa nuti tuqolu asirratti akkasumatti illee kitaabarraa waan hedduu dubbiftan kitaabarraa dubbifattu. Hoggaan kana jiru garuu seenaa gooticha keenya abdi qophee kitaabni odaa aartii Oromoo himee hin fixu. Abdi foon hin du'u seenaan isaa du'ee dachii hin lixu waan ta'eef goota jiruuf jireenya isaa guutuu nuuf kennee nu fayyadaa ture kana nutis gara fuulduraatti abdii jiru Oromoo fayyadaa ture. Ekraan isaatilleen hanga inni gaafa jiru ol fayyadee caalaa akka Oromoof dabree hojjetutti hundeessinee dhaabbattoota adda addaa maqaa isaatiin hundeessinee akka dhalootatti itti fufsiifnu qophiirra waan jirruuf uummanni Oromoo bal'aa waan kanarratti qooda fudhattanii nu cinaa akka dhaabbattan abdii guddaan isinirraa qaba. Galatoomaa horaa bulaa deebanaan isin jedha. Tiba bakka bari Yusuf kan ada sekali dia tu nama kamu cipti. Bakka kita tu tidak berdek. Wasiti suara hagabu. 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 Boleh tak? Ada rosi
sinniisnu. Reefu ijoollee teenya qaqqaalii ilmaan kootii fi obboleewwan kootii fi silaafuu namni abbaa hojii as keessa waan jiru akkuma himuu fi haasawaa reefu haasawaa irrattii fi uummata keenya waggaa akkanatti argu anaa waggaa 13tti na deebiseeti miira biraa keessa na naqee abdi qopheerra wanni maayyii akka gaarii yaadadhu gaafa jaaja keessatti xiyyitiin dhaawamee karaa waayyuutiin dhufee dadari qabanii mana hidhaa galchanii akka du'uuf soqatti gad deebisanii faardoo baqaysanii nam 14 wajjin sa'aa takkitti asirraa qabu hoggaa inni hogsadii fakkana godhanisa numa baa rabbiin jaluma baasa sa'aa takkitti irraa qabu haadhatiin naageessaa jee hoggaa as darbu ani imimmaanii wanni jeetumaan kalaafaa fuudhisanii uummanni biyyaa hundi baheetuma nu fixaatuma malee bakkuma biraatti ajjeefadhaa malee asitti nutti ajjeeftan jedhanii akkasitti fuudhanii karaa dandara ol deebisanii jechuudha. Yaadannoon ani isaa bira qabu anaa waggaa 9 abbaa kiyyaa wajjiin mana isaa dhufee har'a ereertana guyyuu nama 30 nama 40 jira. Kana keessaa yoo namni afaan Oromoo dubbatu anaaf yeroo san keessatti nama 5 afaan gahu hundinuu afaan Oromoo kana akka biraatti dubbatan kutaa adda addaa irraa waliin qabamanii waan dhufanii jechaa jechuudha. Achitti waliin qabeeti leenjisee wanti godhee guyyaa reediyoo bulchaa reediyoon Harar fa'aa ture jechuudha. Leello fa'aan numtiyoon inni bamas weedishee xayyaara roobaa fa'aan addeen teenya qabsawootuun teenya addeen lolli beeti wanni dhugaa nafiisa fa'aan eegasuu boombiin gaaratti guutee ammallee mataan siisanii jiru nafiisaa sobboleetuma abdu qopheeti warruma hundaatu akkasii jechuuf hin jee waan akkasiisa yaadadheetiin reefu akka malee wanni jee waan jarmanis tuqee jira reefu jarman baasuuf jibbaata gooneeti nuti qabsu Oromoon si qofan dhalle jireenya kee guutuu ilmaan kee haadhatee warra irraa dhalatte takkaan yaadanne jarman kanatti as baafna illee dirqiin oguu as baafne abu'aan umrii 50 gahee 50 yoo gahee kanaan qabsoo uummata Oromoo bakkaan itti dhiisee deemu qabu jeeti oguu nuti telefoona bilbilu jarmani bilbilee nuti inni asii finfinnee tanaa deebisaa jechuudha. Nama hanqas takka akkuma reefu himametti gaa haasawwan fixu waa'ee abdi qopheeti. Gitaara duraa tokko anaa duraa cabsee inni illee as keessa na dha'ee sanis numa hin yaadadha. Abdibuu isaa abbi ta'u kan badee ta'aniiti mana keessaa akkanatti taphachuuf jiranii gaduma tanaa eeyina eeguma isaan gabbaaniin akkuma isaan godhanii godha jee gabbuufnaan wanni na harkaa cabte gitaarris gaafas qaali xiqqoo aduma gara fegaa maaliin irraa sobaami abdi qopheen hin duune ijoollee kana hunda horatee lullee horatee isin qottuumi Oromoon hunjee abdi isin gaallaami Oromoon hunjee Islaamummaa teessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha. Kiristiyaanummaa teessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha. Waaqeffataa ta'uu keessanii wajji Oromummaa teessan qabaadha jee nama nu barsiise. Ni yaadadha. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinnaara yaa hidhannoo zinnaara atin dhufe anaan dhufe silaadha yaa hiriyyoo halaala. Dhakaa boraafatee cuncuna haadhatee kan biyyaaf dhaabbate sadoo isaarraa achi bahee je'eeti ama 3 osoo jarri irratti hin beekin osoo isaanii hojjechaa ture kana sirbaa ture. Hogguu irratti dammaqanii galgala haadha mana isaa fudhatee gaara kutee jechuudha. Duraan nama gaara keessaa ture. Namni iluu abbaa booraatii dhufu, Shawaa dhufu, Arsii dhufu. Nin sobee jara keenya warri beektanii jirtanii. Mana isaa kurfaawanii achi gaara jaarraa abbaa gataa firatti gaddeeman jechuudha. Nuuf abdi qopheen qabsuma dara isin qottuumi Oromoo isaan nu barsiise yoo jenne dogoggora goone.
Kana jecha arraan tana ijoollee isaatiin baayoloojikaalii nama inni dhaleen ijoollee isaa ta'e inni horateen akkanatti yaadatamee dubbatamuun kun abdii hin duune lagasii isaatti fufaa fuula durallee kana jennee reefummoo wanni na yaamaniif ani afaan oromootiin afaan oromoodha awwaala mootii itti saati madaa tola kuin ta'u chaasaadha afaan oromoodha afaan abbaa kiyyaa afaan haadha tiyyaa afaan oromiyaa jennee afaanuma keenyaan katabnee tubbifna afaan oromootiin barannee guuttannaa.